garuu araaduma kee kanarraa yoon bilisa baataati. Namnoo waan biraadhaan araadaan qabama. Ati garuu FB'dhaan araadaan qabamtu. Guyyaatti mee onlaayinii otoo hin seeniin gaafa oole addunyaan kun diigamtee waan eegdu irratti fakkaachaa. Onlaayinii irra teessee addunyaa jiddu eeddaa jechuudha. Maal gowwaan akka keetii kunii? Ati hin beektu jireenyi qaalee gaara ga'e. Wanti daballe tokko hin jiru gatii namaa malee. Maaltu na galche reenaa? Kan na nyaachisuu jira. Hin qaala'ee hin calee maaltu na galche? Isaas maaltu si gashare? Atoo maxxantuudha. Maalo laayivii otoo inni ilaalaa yeroo paakeejiin goona irratti dhume qarshii 50 naa kenname. Dafi. Siif qarshii 50 waanuma salphaatti dhufu sitti fakkaata miti. Ilma dhiphinaa. Maal jalatti miijitaa jalatti miijirati? Jawuu keessa jira qarshiitu. Duras naatu si kadhachuu balleesse bara. Armeen kooyyuu jirti kan yeroo hunda naa liqeessitu inaan hin jettu ishiin teeleen koo jirti. Barsan har'a cufanii nuti si arganii. Fuula kee garteetta fuulli kee namuma waa keessa cufanii fuudhan fakkaata. Qomee boraafatanii bulan beektaa? Moo dachaa boraafattee bultee? Fargaa hirtaam? Baramee ollaan keenya gubbaa dakaa bukkee bitaa mirgaa gamaa gamasii qalee jajji'ee akaayee waaddeetu nyaataa jira bara. Nuti garuu akkasitti callisni humti tokko baru jiru callisni akka xayyaana koo deemaa jira. Kanaaf kan callan jechiisu maaf hin callan jedhu. Amma maaf foon hin nyaanudha miti gaaffiin kee dhugaa keetti. Amma isa maal fakkaatu kun hojii qopheessaan jira. Kana gadi baafnee balbala kana duratti diriirfachiifna. Ollaa waamnee irraa sirbina. Kaayyoo maaliif qostaa? Guyyaa maka kanaadha kan qofamu qosaan kun. Ani kan isin jechaa jiru ayyaana kanatti yooma xiqqaate foon fudhachuu qabnaadha. Ati garuu maaf qosta akkas? Dhuguma jedheemne ayyaana foon nuuf fuudhaame. Callisatu moo? Odobaa araaraan FB keetti sirraa galeera? Kan hin jedhu barsa. Amma foon nyaachuu wadhaale sitti fakkaata. Foon kan nyaatu ilkaan qofa miti. Foon kan nyaatu qarshiidha. Bara jireenyi qaala'eera. Anasii xaaxa'eera. Afinni dibaan kuni yookiin sangaan ta'u sangaa ta'een qalamu yookiin nama ta'e sangaan qabu. Giddu. Waa'ee kana ammas lumayyuu dhiisi. Kun utuu hin jiru ta'eeti bara. Godhaatti bineensi ishee nyaataa kan. Hanoo yeroo dhiyootti moonetiin fuudhufan jira. Fixachaan jira moo? Isaa sobduu ila maatii ishee jechuudha. Sooressa akkamii? Konkolaataa fe'umsaa lama qabu. Ani immoo achirran ba'aa ol baasaa gadi buusaa achirran hojjedhaa. Achi moonii koon fuudhama. Kan koon dhiphatinaas hin dhiisaas. Kan koon dhiisa. Waa'ee jireenyaa isaa sana. Waa'ee moonii taasifta. Maal immoo konkolaachisaa mataatee konkolaataa isaanii nooftu? Ati yoo mati nama taate an surree kanam mataa kootiin baafadha. Haa kedhiisu. Meeshaa waa'ee isaa dhiisiiti. Mee maal jettee mati? Mee yaada kee meenatti? Kuni tuma konkolaachisaa isaanii ta'e iyyuu konkolaachisaa isaaniis fuudhee guyyaa tokko bowwaale ta'eeti achuma afaan barbaadee jireenya addunyaa kana irraa barbaafata. Inni ummatu ta'e waa tokko. Inni sadiisitti anama waa tokko yaade. Qarshiin fi muraasa wii jiraate jennaan qarshii muraasa wii jiraate jennaan ayyaana waggaa akkasitti oolu keenya irraa akkuma ta'etti waan ta'e godheen nan fedeen foon diimaa kanallee nyaanni ma oolu. Foon gurraacha jira islaammoo.
Jira malee dura meemoonetti osoo mummurtuu laayiviidhaan natti argisiistee turte. Kanatti ilaalutti paakeejiin kun irratti dhume jira malee. Tole, qarshii muraasni jira taanaan amma ati fidiitii suma harkaa hiina kaan yoo ta'e an harka koo waaqatti kenna dheeranis fidiitii dhaqeetanii barbaade fidii dhufa. Laa amma beektaa? Barsan ana qarshii 100 waan harka jira. Qarshii 100 maal beekte? Foon dhibbaa jira. Qarshii 100? Qarshii 100 jiraannaa waan ajaa'ibaati malee akka ajaa'ibaatti qarshii 100 nyaatan. Ibbi jiraannaa fidate. Tole, amma wanti isin gochuu qabdanii waan ittiin nyaatamuu fi waan ittiin foon muran bichaa qopheessanii eeguudha. Fideensi dhufa akka ajaa'ibaatti nyaatu yeroo dhufu irraa ragaduu qofa. Meera eegaa qarshii 100 foon nyaa jirtu ilaala. Amma qophaa'ii waan hundumaa qopheessii haaduu fidii wanta hunduma isaa qodaa hunduma isaa as fidii qopheessii gurbattiin nuun beektamate joobira beektanii dhaggeeffadhu kaa'e maal kana maaliin godha. Naan jettee. Humnaa jechuudha akkuma joobira irratti fuudhu Isa dhiyeessi. gaafa inni bar'isaa fiigee dhufe jechuudha. Godhe fuudhu lakku godhe fuudhu. Tole isa dhiisi. Anaan nyaata na gorsi taa'ame. Haalaan fide gadi. Naan fidaa. Amma dafiiti. Laal. Kaata. Fidime fidime. Beekta miti? Ilaali, hin saasaataan jedhame. Goota. Qophooftee? Qophoofanii? Bukkee diimaa nyaachuudhaaf qopheessanii eeguu amma irraa ragaduu qofaa nyaachistee dhiichisuu qofa akkuma ollaa keetis irraa ragaduudha. Kan hin jedhu abbaan keenya baguma si dhalchan jedha. Kan du'uun isaa namne baga si dhalche jedhu. Amma beekamti irraa ciisuu irraa jiran. Irraa jechuudha bituun. Baga keessan hundumti keessan kottaa waliin Maal nu gocha maasifta? Immoo nyaatumaaf suusisa yoo hundumaa nyaata. Maali? Nyaata attanii fiddan miti maal akka nama ajjeesee fidee irraa gagarmaamu maaltu fide? Maal akkoo maali qaba? Qoonqochuu as maraachanii kontu banyaanna. Maal akkoo maali qaba? Silaa sangafuma hojjeta. Maal beekamaa miti maal keessaa qabdu maal? Qarshiin isoo kan kooti. Qarshiin isoo kan kooti maaltu sin geessu? Maal jechuudha. Guyyaa har'aa kanaan nutti qoostaati. Akkasuma jechuudha. Foonuma qarshii 100 yaa fidii isin nyaachisu akkana doon tilmaamtee taata. Foon qarshii 100 isinii fidama qarshii 100 isaa fidee isin nyaachisa jettee ta'a. Kunis diimaa, sunis diimaa. Lamaan isaa uma nyaatamaa rakkoon qabu nyaaddaa uma nyaanna. Diimatee naan foon sitti fakkaate. Wanti diimatu hundumtu foon sitti fakkaata. Bara akka isaatu bar akka baranitti seenyitu akka baraatti bulu. Kanaaf uumaa tokko rakkoon qabu. Kunis inuma minyaawa rakkoon qabu uma nyaanna. Jedhaa nyaadhaas. Fidi. Firii qarshii koo. Kanaatu guyyaa irratti wanti si nyaata. Maal goota isaaf yoo qarshii kee? Firii qarshii koo. Awwaaluma godhunatu beekan. Ayitee ittiin diimaa fidee nyaachisuu? Nagata fidi. Aadaa fidaasti. Kanuma jabeessa. Jabinaan jedhi kaa. Kot timaatimii. Kan tokko tuffatee tokko manaan bulfateedha Oromoon. Dhayi kaameen laalla waan mati fiddeeftu. Barsan. Oh, bona. Akkam. Nagam. Jetta. Bagayyaa nagees. Bagaan bageenya. Amma kana irbaande. Akkasuma kottu kaa guyyaa yaana maaf mana qofa keessi gara mana keenya adeemu. Amma reefaa garuu eegnee waluma jennu. Kottu hin deemu dhufan. Wayyaare. Akkasuma. Tolee bakka afur sammura kongo. Silas ka warra ilkaan hin qabne waaqa dhala ulfataaf jedhu. Uff yaa Rabbi galata kee.
karim. Mari kirim maju nih main gini apa? Ayo aja. Kirim maju main. Kirim aja dulu. Ira. Atuan ini udah main. Mari bro. Ayo tapi sih. Ayo nak kesini. Kira kan orang di main lagi. Ayo mari lagi sih main. Alam. Ayo lagi. Kira aku mah. Aduh nona. Ano mo? Kani lagi. Wala. Wala lang. Bakit ni? Alam mo lang ito ba siya marawado? Adi ko dugira. Ano dugira? Timang na mo galing timang Abang mantini. Mali kuno. Man. Ayana wagati machaman. Ada macam ke shawagi. Ko kami. Man nang kapin na majal. Mal. Raka jabi do de ko. Man jala jana me kati. Atagan. Atin nama me. Kami mal. Malinda mal nak abang macho ne. Malinda macam ni mal. Ayana Mani jala jofe jarak ugal jawat. Raka jabi do te buna kalora. Anjireenyu simmache seru de no mache sto masin. Man shawagi. Dagu apa kawal tu? Man jala jofe. Simatre sera da. Abba di man oduge ramam. Ofi ke zero hin beitani. Harre ma dara ki sagan gara chawle fakka. Amma oduge easy nyaadi yo jiraate naafidi. Ekra je mari. Rugama Pirida. Piriyana. Dan. Belo tai tu. Yaatu naafidi mana. Yaatu ko fam barbare. Tole. Sini man beda kwa. Tura. Ora ni kana fa tu ada. Silasi kantu fada tu nama dara oromo. Nada. Kalis. Maja ko. Nyat. Nara berapa? Mal guni mal. Nara guna. Hat. Nara. Mal guni. Abang git.